Now to sport with... Gaazexeessonni yeroo TV laayivii yookaan tamsaasa kallattii irra jiranitti wanti yaaddamne isaan mudachuu danda'a. Anis viidiyoo har'aa keessatti gaazexeessota osoo tamsaasa kallattii irra jiranii mudannoon ajaa'ibaa fi kofalchiisootaan isaan mudatanii kan waliin ilaalludha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa warreen dhuftan subscribe gochuudhaan Naatoo daawwadhaa, irraa baradhaa, itti bohaaraa, akkasumas yoo viidiyoo kana jaallattaniitu ta'e immoo like gochuun na cina dhaabbadhaa. Gaazexeessituun kun laayivii irra osoo jirtu guutichaan isheen godhatee turte yeroo irraa bu'eetti haala kanaan qabachuuf yaalteetti. Dubartiin kun osoo miidiyaaf yaada laattuu dubartii ishee booddee turteen salphatteetti. Namni kun paarlaamaa keessatti yaada isaa yeroo dhiyeessutti ilkaan artifishaalii ni godhatee ture yeroo irraa bu'u mul'ateera. Jaarsi kun sagantaa laayivii darbaa ture irratti hamuummiin isa qabee haalli inni itti nama uummate ajaa'iba ture. E como é que eu continuo? Dubartiin kun haalli isheen ittiin sagalee guddistuu qabattee turte yeroo argiteetti akka ittiin baramneef akkasumaan qabachuu itti fufteetti. Cristiano Ronaldo riippootara gaaffiinsa rakkisaa tureef haala kanaan deebiseera. Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Riippootara kana booda namichi dhufe kun haala kanaan rifachiiseeraan. Namni kun TV laayivii irratti osoo yaada kennu tisiisa afaan isaa keessa lixxe liqimseera. Me comí la bici. Riippootari kun yeroo muka kana yaabuuf jettee kufteetti akkanatti hiiteetti. Riippootari kun qarqara bishaanii teessee haala naannoo sanaa yeroo ibsitutti galaana naannoo sana tureen shaawarii galteetti.
Riippoortarri kun geemzoonii deemee geemii sana yeroo ibsutti geemii inni filatee agarsiisuuf yaales yeroo sochii eegalu sodaatee reaakshinii inni agarsiisee namoota hedduu bohaarseera. Lost his mind on the new Guardians of the Galaxy ride. There's going to be some noise going around me. This is just part of the whole experience. But as you can see, this is what they call the gantry lift. Now the doors are closing. Oh wow, you can look out! This is so cool! Oh my god! Riippoortarri kun yeroo hojii isaa hojjechuuf jedhutti dubartii karaa irra darbaa turte yeroo dhungachuuf yaaltu mul'ateera. Did not have that, and LaBeouf obviously kept on moving during the course of this incident. Riippoortarri kun waan baateef waan dagatte fakkaata. Yeroo qaama dubartii kanaa laayivii irra jiraachuu amma dagattuutti ajaa'ibsiifattuu fi dinqisiifattutti gaazexeessonni istiidiyoodhaa kallattiin ishee daawwachaa turan baay'ee kan leeyyaasiteedha. Take it away. Camille, I feel like you would look very good in this. I really think you can pull it off. I don't know about that. Oh boy. Shubbistoonni kun yeroo injifatanitti yaada isaanii ibsatanitti dubartii isa biraa turte mudannoon akkanaa mudateeraani. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Naatoo viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Yoo isin bohaarseera ta'e laayikii godhaa, yoo isin hin bohaarsine ta'e ammoo dislaayikii godhaa hin jedhu. Wanta hanga dhumaatti daawwattaniif galatoomaa. Torban viidiyoo kan biraa wal arginaa. Torban milkaa'inaa isiniif haa ta'u.